እንግዲህ በሶማሌና በኦሮሚያ ክልል በነበረው ግጭት ብዙ ህዝብ ተፈናቅሏል። ብዙ ወቀሳም የደረሰበት በዛ ጊዜ ነበርና ትንሽ ጥቁር ጠባሳን ጥሎ ያለፈ ነበር። ብዙ ተፈናቅሏል ከቀያቸው ብዙ ችግር ነበር። ያ ችግርን እንዴት ነው እስቲ የሚያስታውሱት? ምንስ ይላሉ? እዛ ላይ አስተያየት እንግዲህ እርስ አስተያየት በጣም ወሳኝ ነው። በጠይቅም ለምን አልጠየቅሽም? አሁን ወቅቱም ይኖራሉ። በእውነት ሳስታውሰው በጣም መጥፎ ነገር ነው። በወቅቱ በነበረው ፖለቲካ ምክንያት የተፈጠረ ችግር ነው። ምክንያቱም ደግሞ በሁለቱ በኩል በግጭቱ ምክንያት ተፈናቅሏል። ሰዎች ከቀያቸው ተፈናቅሏል። በእኔ የስልጣን ዘመን ኦሮሞ ከቤታቸው ተፈናቅሏል፣ ከቀያቸው ተፈናቅሏል። ከፍተኛ ችግር ውስጥ ገብቷል። አሁን ይሄ ነገር በጣም ያመኛል። አሁን እውነት ለመናገር መጥፎ ነው። መሆን አልነበረበትም ሆኗል ግን። ስለዚህ ከዚህ በፊት ተናግራለሁ። በስልጣን ላይ ያለሁትም አሁን የጠየቅሽኝ ጥያቄ የተፈናቀሉ ኦሮሞ በተመለከተ ይቅርታ ብያለሁ ከዚህ በፊት ማለት ነው። አሁንም ደግማለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም እኔ በስልጣን ጊዜ ርዕሰ መስተዳድር ያለሁት የተፈጠረ ነገር ኦሮሞታ ሀረርጌዳ ካን ናኖ ሶማሌ ኢትዮጵያዳ ቁበተን በረኹም ለማፊቶር ባሀገ ሰዴቲ irratti raawwate jilmaan buqqisee jilmaan rashanee kan lubbuun jiran iskaavaataran lafatti qotee awwaale daa'immanii fi haadholii manguddoo har'a Finfinnee Adaamaa Burraayyuu Lagaxaafoo fi naannawa kana maratti argaman magaalota kana mara keessatti akka lammiilee Sooriyaa irraa dhufanitti kadhattuu ta'anii hafan kanaaf saaxilaman gocha abdiileetiin murtee takka malee hidhaa ba'uun isaa osoo garaanu gubaa jiru waan daganneetti fakkaatee har'ammoo miidiyaa Oromoo irratti dhiyeessanii intarvii godhan. Ibiddi abbaa irra bu'ee gubaa waan jabu tokko jira. Nuti haadholii fi abboota keenya akkas teessan yoomillee hin dagannu waan dagannus miti jechuufi. Meeqaantamtu roobaaf aduu keessatti kadhattuu ta'ee biyya kana keessatti daandiirra sababa abdiilee jira. Gochi inni godhe aanolii fi calanqoo jaarraa kanaati. Kanaaf namni miidhaan hawaasa keenya bahaa kaleessaa sun itti dhagahamu har'a abdiilee teessuma kabajarra teessisee intarvii hin godhu. Har'a inni borcii lafaan ga'eet qoma dhiibee magaalaa Finfinnee keessa jira. Hawaasni keenya immoo magaaluma san keessatti akka kadhattuu magaalaa keessa deemee afaan Oromoo afaan kadhaati haga jaamu gahan akka lammii lammaffatti ilaalamanii kun hawaasa isin agartan san. Mucaan kun Obsaa Muhammad jedhama. Akkuma anaa akkuma sihii hojjetee haadha isaa jiraachisu, haadha isaa boqachiisu, obboloota isaa xixiqqoo isa duuba barsiisu, maatii isaa gargaaruu ture kaayyoon isaa. Garuu akka kun hin taane namni karatti hambise Abdiillee jedhama. Isuma kaleessa miidiyaa Oromoo gubbarratti dhiyeessuuf taagjedhaa jiran. Dhiyaachuun qabu miidiyaa Oromoo kamirrattu Abdiilleen diina Oromoo hanga Oromoo wanti jedhamu addunyaa kana gubbaa jiruuti. Mucaa kana luka isaattu akkasitti shibaa tahuu argitan malee shamarran Oromoo baay'eetu abbaa faadha jalaa fuudhamee gudeedame ajaja Abdiilleetiin. Abbootii qabeenya Oromoo baay'eetu saamame. Namoota baay'eetu kanatti rasaasan balleessuun hudhanii ajjeesanii awwadaay keessatti gatan jijjigarraa fidanii shorti miimoorii algoonaka. Viidiyoon tuni nama dhuunfaa tokko illee ni ilaallatu jechuun as keessatti ani dhimma dhuunfaa ittiin masarat qeequu hin qabu. Masarat akkuma isin beektu dhuunfaadhaan hedduun kabajadduun jaaladhaan ni beekisi. Garuu madaa qabna. Yeroo tokko dhimmi nama dhuunfaadha. Jaalli nama dhuunfaaf qabdu, kabaji nama dhuunfaaf qabdu wantoota hawaasa irraa si dhorkuu danda'u hin qabu. Dhugaa hawaasa akka dubbattuuf wantoota madaa sitti ta'a. Wantoota akkanaa kana bira dabaruun dadhabe. Gurbaan kun egaa yeroo wayii pirezidaantii mootummaa naannoo Somaalee ture Abdiillee jedhamanii beekan hedduun keessanii. Fuulaan ammoo namoonni hedduun hin beekne isa kana jechuun waggaa jaha booda hidhaa bahee amma gaa yeroo duraatiif gara fuula miidiyaatiin dhiyaataa jechuudha. Miidiyaan inni dura irratti dhiyaate ammoo miidiyaa Soofumari. Soofumari jechuun miidiyaa balii teenya hundeessuu miidiyaa kanaa masarata dhaabaatiin miidiyaa hundaa'e. Amma gaa as biratti waan tokko dalagamu jira. Namoonni kanaa yeroo hedduu gaaf hawaasa irratti badii garaagaraa hojjetanii ajjeesanii hidhanii qe'ee buqqaasanii maal jedhanii wantoota gurguddaa kana dalaganii deebisanii maqaa isaanii kana jaarrachuu gaafa barbaadan political rebranding kana maqaa isaanii ka duraa siyaasa keessa badee kana haaromsan ni bareeffatan jechuudha. Kanaaf adeemsa duraa political rebranding kana keessatti masarat itti fayyadamuun isaanii hedduu tokko masaratiif hedduun gaddiyaan masarat obboleetii masi dhugumatti his bloody hand harka isaarra dhiigaatu jira. Namoota miiliyoonota hanqeerraa qeef qabeenya isaanirraa buqqaasee jira. Inumaa gaafa san waggaa akka biyya teenyatti 2010 ture ni yaadadhaan. Wantaan keessaa qaba bakka madaa asxaa
hin wanta hin jenne gartee waan sa keessaan banne tokko kanarra